tokkoon tokkoo kan laallu yoo ta'a jechuudha. Unity lama grade 12 keessatti jechuudha. Introduction maal jedha? Many physical quantity in nature have both magnitude many physical quantity in nature jechuudha. Heddumminni jechuudha. Heddumminaan physical quantity warri ta'e uumamaan jechuudha. Maal qabanii? Both qaban. Eenyuuf eenyu? Both lameen kana qaban. Eenyufa? Magnitude yookaan size kennuu fi direction qaban jedha. Okay, to describe the motion of an airplane for instance, fakkeenya kaasuu dandeenya sochii airplane dha jechuudha. Sochii xiyyaaraa. We must state it is a speed and the direction of the motion. Akkasumatti illee waa'ee saffisa isaadha fi akkasumatti kallattii isaadha jechuudha. Kallattii sochiidha kan state goonu ta'a jechuudha. To describe the force humna ibsuudhaaf jechuudha. We use number to tell how big the force is and indicate its direction of application. Yeah. The principal aims of this unity kaayyoon unity tanaa jechuudha. Wanni ijoon kaayyoon isiidha. Maaliif unity tun maali? To discuss the ways of describing two-dimensional vector, physical quantity and the mathematical operation involving vectors. Vectorii waan hammate tokko mathematicalidha jechuudha. Herreega hoggaa herreegnu haala isaan itti herreegnuu fi ittiin proof goonu jechuudha. Kan baranne ilaallu ta'a jechuudha. Unitiin lama tana jechuu wanni isin akka ijootti qabatte barsiisuu deemtu jechuudha. After completing this unity, you should be able to familiarize themselves وجو مالي جزادي if one is it familiarize guru قبضة يقاو أكا بيكتو if guru قبضة يقاو أكا family يجون فكين يامما ورا فكين يامما ورا خيزن إذن بيكتنغا ورا أنني بيك نيجرو أكا نتفقات تيجرا أكا إسن اتفقات اللي تلي warri warran beekne jechuun warri isiniif hariyaa miti warri keessan jechuudha. Haadhaaf abbaas ta'e warroonni isinitti dhiyoo jiru jechuudha. Relatiiviin keessaniin isiniif hariyaa kana beektanii hangas takka jechuudha. The basic principle of vector operation kana jechuudha. Familiarize godhuu qabda jechuudha. Interpret physical phenomena using the concept of vector. Interpret godhuu qabda. Physical phenomena kate jechuudha. Eenyu fayyadamte yaada vectoriidha fayyadamte jechuudha. Develop skills of using concept of vector in solving various problems. Akkasumatti illee ogummaa ta'e guddifachuu qabda jechuudha. Yaada vectorii fayyadamte gaafiiwwan hedduu rakkoo probleemota jiru rakkoolee hedduu furuu qabda. Rakkoo hoggaa jennu gaafii akka yootiif keessatti as keessatti probleem qajaawwan amma rakkoo yoo hiiktan kallattiidhaan hiika galumsaa isaa garuu hoggaa probleemota furuu hoggaa jennu wannu gaafiiwwan si kenname akka gaafitti waan si kennamu san furuu yaadii jiruuf keessaa qabu. Rakkoo hoggaa jennu rakkoo gosa hedduu jiru beektaa. Akkasii asitti contextual meaning isaadha hiika galumsaa. Asida wantoota vectoriidhaan wal qabatee si gaafatamtu jechuudha. Furuu qabda yaada jiru if keessaa qaba jechuudha. 2.1 it said vectors and the types of vector. Vectorii fi gosoota vectorii. After completing this section kana eega xumurte booda you should be able to what about that describe the difference between vectors and scalar quantity. It is list down the common vector quantities in our everyday life. Akkasumatti illee common waan ta'e jechuudha. Jiruuf jireenya keenya keessatti waan guyyaadhaan goonu kana hati kana list godhuu qabda yookaan tarreessuu qabda jechuudha. Discuss geometric representation of vector. Akkasumas geometrically waan bakka bu'e jechuudha. Vectorii waan geometrically lafa bakka bu'e san ibsuu qabda jechuudha. Kanaas waa'ee vectoriidha hamma tokko kutaa kudhanitti kutaa sagalitti illee ilaaltanii jirtanii beektanii jechuudha. Kun hariyaa miti isiniif barattoota kutaa olii sadarkaa olirra jirtan kanaaf kun isiniif hariyaa miti jechuudha. Kana ni beektanii garuu internaalii keessa seentanii asitti gadi fageenyaan baratan achi gaditti waa'ee
one dimension irratti asitti immoo on two dimension irratti jechuudha. Vector on two dimension irratti. Okay, what does this mean? One dimension and although two dimensions. And although three dimension illee jira. Asitti garuu ammaaf jechuudha. Three dimension akkanatti fakkaatutti maatii si keessatti ni baratan. Ni baratan natti fakkaata akkanatti fakkaatu three dimension maatii si keessa jira. Vectorii wal qabatee jechuudha. Eegas akkana fakkaatutti haa bo'aasti haa hammatamu garuu ammaaf two dimension illee jechuudha. Si keessatti akkanatti fakkaatutti jiraachuus danda'a garuu baay'inaan three dimension maatii si keessatti kan hin beekan. Qal'aallu ta'a as keessa kan jiraatu yoo ta'e. Okay. Some physical quantity such as mass, speed, distance, density. Some physical quantity, mass, speed, distance, density. Okay, can be expressed completely by their magnitude and the units only. Units one ibsamuun hangaa fi unity isaa qofaanii jechuudha. Hanga isaa sanii fi unity qofaadhaan. But many others that are common in our day-to-day activity such as force, velocity, acceleration, displacement need both their magnitude as well as direction for their what specification is at the end jechuudha. Fakkeenyaaf amma bara hoggaa qalqabee fi qal'abee jenna kana barattoota waa'ee kanaa bal'inaan garuu kutaa kudhanitti bal'inaan kutaa kudhanitti kaasnee jiran itti fakkaata. Eegas akkanatti fakkaatutti kutaa kudhanitti viidiyoo tolchinee asirratti release goonee lakkifnee jirra jechuudha. Chaanala African Fast Learner or African Quick Learner kan kanarratti chaanala kanarra lakkifamee jira jechuudha. Kana bal'inaan achiis ilaaluu dandeessan jechuudha. For simplicity garuu salphaa ta'eef ammaaf jechuudha. Velocity and acceleration display qalqabee fi qal'abee hoggaa jennu kana maali kallattii ni qaba jechuudha. Kallattii qaba hoggaa jennu qalqabee kan jennu kallattii qaba jechuudha. Qal'abee hoggaa jennu kallattii dhabee jechuudha. Wal hubannee kallattii dhabee jechuudha. Karaa biraatiin kallattii hin qabne jechuudha. Qalqabee qal'abee hoggaa jennu kallattii dhabee fi kallattii qabu jechuudha. Kallattii qabu gizee jennu hoggaa short goonee barree guddaa sofnoo jechuudha. Kallattii qabu qalqabee jennaan. Akka naawonitti gizee dhabe jechuudha. Kallattii dhabee maal jennaani? Qal'abee. Kunis karaa gabaabaadhaan jechuudha. Information guutuu ta'e tokko kan himu jechuudha. Odeeffannoo gaarii hanquu hin qabne tokko kan himu amma qalqabeedha jechuudha. Kallattii qabu jechuudha. Maal jennee fakkeenyaaf ammaan tana manni keenya mana barumsaarraa kiiloomeetira 5 fagaata yoon jedhe manni keenya amma mana barumsaa kootirraa fakkeenyaaf hin jedhe kiiloomeetira 5 fagaate yoo jenne kiiloomeetira 5 fagaateen amma asitti distaansiin dubbatu jira. Distaansii kiiloomeetira 5 fagaataan jedhe garuu immoo information isaa guutuu miti. Kiiloomeetira 5 fagaatuun isaa kallattii karaa kamiini? Karaa mirgaatiin immoo karaa bitaatiin immoo karaa kaabaatiin immoo karaa kibbaatiin immoo karaa dhiyaatiin immoo kajuu confuse nama godhe jechuudha namaan galu. Saniifuu isa kana clearly godhuudhaaf ifa galeessa godhuudhaaf maaltu itti dabaluu nu barbaachisa? Kallattii itti dabaluu nu barbaachisa. Manni barumsaa keenya manni keenya mana barumsaarraa kiiloomeetira 5 fagaataan jedhe. Okay. Kiiloomeetira 5 fagaataa garuu kiiloomeetira 5 fagaatu akkamii mana barumsaa barattanaan hin jiina. Fakkeenyaaf inni isinii kaase. Okay. Kiiloomeetira 5 fagaata kenne kana fakkeenyaaf amma karamiini karaa kamiini karaa bahaati moo dhihaa moo kajuu confuse ta'e jechuudha. Namni sana qajeela jechuudha. Amma nama tokko qajeela jechuudha. Mana barumsaa keenya ergaa kiiloomeetira 5 fagaata mana barumsaati irraa manni keenya mana barumsaa irraa kiiloomeetira 5 fagaata gaafa jedhu dhiiroo karaa kamiini kajuu mana keenya dhaquudhaaf kiiloomeetira 5 mana barumsaa irraa deemuu qabdi bakka jedhama yoon jedhetti mee eessaan deeman karami bahaani moo dhihaani moo kaabaani moo kibbaani moo kajuu confuse ta'e jechuudha. Saniifuu karaa dhihaatiin manni keenya mana barumsaa irraa kiiloomeetira 5 fagaata karaa dhihaatiin yoon jeema information guutuudha. Karaa tokko karaa kaabaan guru karaa kibbaan guru maaliif karaa dhihaatii jee kanneetiin hin jira. Saniifuu kallattumaan deemee mana keenya san dhaquu danda'a jechuudha namni san. Okay, wal hubannee barattoota. Ammoo distaansii irratti maali? Manni keenya mana barumsaa irraa kiiloomeetira 5 fagaata.
karaa kamiin kajoo konfiis taataa jechuudha. Kallattii dhabdee naannoftee karaa biraatiin dhaquu dandeessa. Wal hubannee kanaafuu short wayin kamii jechuudha displacementiidha jechuudha. Kanaafuu qalqabee qal'abee bifa sanii adda baaftanii akka jabeeffatanii qabatanii isiniif dhaama jechuudha. Force, velocity, acceleration, displacement, net, bold, magnitude and direction. Akkasumas magnitude kan inni maal kiiloomeetira 5, direction ammoo karaa maalitti jennee karaa dhiyaate I guess kana fakkaatu karaa dhiyaa jennee karaa dhiyaa jennee natti fakkaata. I don't know karaa dhiyaa jenna. Kallattii karaa fudhachuu danda'a. Kaabas kibbas baas dhiyaas. Garuu kallattii hojjechuu danda'uu qabdan. Maaliif information guutuu odeeffannoo guutuu tokko shakkii takka malee namni san si gaafatan san itti qaxxaamuree itti bira gahuu danda'u information guutuu kan qabu eenyu vector quantity dha kallattii qabu jechuudha. Kallattii qabu kallattii dhabee miti. Kallattii dhabee miti. Kallattii qabuutu information guutuu si kaa'uu danda'a. Akkasumatti illee atillee nama kan dandeessisa jechuudha. Okay, let us move on. To specification ጊዜ ይላል ስሪት ተባሱ ይችላል ስሪት clearly with no doubt ይችላል ሸቂ ተቀመለ አዳም ባሴ ሄሙታ ይችላል to refresh your memories of categories of vector why vector ረትያ refresh godhu afsuma ጥቂት ማሴ ሲያድቹዳፍ ይችላል refresh godhu ሃሪ godhu ይችላል አብራቲ fresh ይችላል ፈከኛ ማማ አሶመቴ fresh ይችላል ማለት ይችላል ሃሪ ይችላል ሃሪ godhu fakkeenyaaf amma yeroo dadhabdee qo'amma qo'atanii gaafa dadhabdan refresh gootan boqonnaa fudhatan jechuudha. Refresh gootan freshidha refresh irra deebitanii refresh gootan jechuudha. Wal hubannee eega dadhabdan boor eega taatan eega wanni taatan confuse taatan booda dadhabdanii eega nuufin isinitti dhagahame booda refresh gootanii san booda bifa strength ta'e kamuu bifa humna qabuun yookaan gammachuu bareedaa ta'e tokko kan qabuun irra deebitanii qo'achuu dandeessan jechuudha. Egaa dadhabdan booda jechuudha. Egaa nuufin isinitti dhagahame osoo qo'attanii jechuudha. Refresh gootanii irra deebitanii san booda haarii taatanii jechuudha. Itti deebitanii wanti san qo'achuu dandeessan yoo qo'achuu taate yoo hojii biraa taates akkasuma bifuma saniin afuura fudhattanii ittiin deebitan. Kuni refresh sammuu ta'e akkuma haareetti refresh godhuudhaaf jechuudha. You memorize of categorize akka wanta ati yaaddu jechuudha. Teebilii has some most common physical quantity jira jechuudha. Teebil below haasii gadi teebilii kaafamee jira kun asirratti teebilii 2.1 irratti asuma akka agartan refreshumaaf kana ati godii kun iskirarii kun malee quantity isaatiin neemta kun density dha amma fakkeenyaaf area density dha jeen asitti yoo iskirarii moo vector dhimo kajuu tokkoon jechuudha. Quantity isaatiin barreessite asittis area kajuu area maal amma asitti area kallattiin ibsan taniifu iskirarii. Okay, area iskirarii. Distance no akkasumatti iskalarii inni distance nis kallattiin ibsamu eenyutu kallattiin ibsamu displacement weight no kalla iskalarii pressure no iskalarii akkasitti ni deebitan jechuudha. Asitti haa gadii kan ammoo itti gutatan asitti displacement acceleration vector jettanii asitti tarreessuu dandeessan jechuudha. Force jettanii bifa saniin gootanii immoo iskalarii wanni gootan jechuudha. Kanaan yoo dhaabne nuuf ga'a eegas akkanatti fakkaatu irra yeroo biraa asirratti eegalluta representation of vector kajoo irraa haa eegalluta until then have a wonderful time yeroo gaarii qabaadhaan agarra 1 2 3 yoo